namadde. I don't care. Nadabun dandesani. Amma torban kana media irraa raajii masarat nama jesse maal yeroo namni kaleessa dheengadda fayyuna lallabduu akka kana. Wadaadde tangara kotarsaa sis jaalladha. Wadaadde tana daasi baafaatti tana faddaadha. Nageenyi Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Maatiiwwan Waaqayyoo maatii Orjii Tawaahidoo hundumti keessaniyyuu bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessan? Akkam turtan? Egaa maatiiwwan Waaqayyoo koo yeroo darbee waan garaagaraatiin dhufeen ture. Keessattiyyuu haadha manaa kooliin gaaffiif deebii garaagaraa taasisnee turre. Akkasumas immoo faarfannaa waan garaagaraas gadhiisnee turre. Akka fedha eeyyama Waaqayyootti har'ammoo viidiyoodhaan argamnee jirra. Kanaaf hundumti keessan viidiyoo kana warri ilaaltanii akkuma baramu share copy link gochuu hin dagatina. Akkasumas immoo warri mana kana subscribe godhan subscribe godhaan isiniin jedha. Mee bara kana keessa akkuma 10 galuu qabna jenneeti. Kanaaf hundumti keessan iyyuu akkuma 10 nu galchaa please. Egaa kana taansi jechuudha. Egaa kanatti aansee sagantaan arrasiniif qabadhee dhufe waan sadiidha jechuudha dhugaa Waaqa dubbachuuf. Inni sadiin iyyuu immoo waan murteessaa waan ta'eefidha. Hundumti keessan iyyuu keessattuu ijoolleen amantaa Ortodoksii Tawaahidoo hundumti keessan akkana dhaggeeffatan isiniin jedha. Akkasumas immoo warroonni kaan illee akkana dhaggeeffatan isiniin jedha. Egaa inni tokkoffaan maalidha? Gama TikTokittiin akkuma argaa jirtanii namoonni baay'een dhugaa Waaqan isiniin jedha siilii garaagaraa qabachuudhaan siilii maaramii yookaan siilii qulqulloota qabachuudhaan naxalaa uffachuudhaan faarfannaa namoota gara amantaa keenyaarra adda ta'an yookaan immoo faarfannaa Pirootestaantii yookaan Beenxee yeroo faarfatan argina jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Kuni kaa beekumsa dhabuurra kan ka'e tokko lammaffaan immoo maalidhaa fi fooloorsii ittiin guurrachuuf maqaa Waaqayyootiin ittiin nagaduudhaaf malee waan biraaf miti jechuudha maatiiwwan Waaqayyoo. Keessattuu ijoolleen baay'een argine ijoollee biyya alaa keessatti jechuudha wanta akkana kanneen gochaa jirtan sirriitti irraa of eeggadhaa dhugaa Waaqan isiniin jedha hin barbaachisu. Maaliif Ortodoksiin faarfannaa ofii hin qabdu? Faarfannaan Ortodoksii siniin geenye moo kan siniifsitu hin jirre moo maaliif akka ta'e garuu naaf hin galu. Dhugaan isiniin jedha kun seeraan alaadha. Lammata immoo Waaqayyoon hin jaalatu. Maaliif faarfannaan isaan faarfatan tokko Waaqayyoon akkana jedhu barumsi mana kiristaanaa Ortodoksii fi barumsi amantaa Beenxee garaagara kana hubadhaa. Kanaafiyyuu barumsa isaanii saniin faarfannaa isaanii ibsu isaan faarfannaa isaanii sana ammoo barumsa isaanii san deeggarree hojiin faarfanna jechuudha. Kana jechuun kophee ta'uu jechuudha gama tokkoon. Kanaaf ijoolleen akkasii sirriitti irraa of eeggadhaa dhugaa Waaqa. Mee ilaala intala kana ilaalame viidiyoo ishii. Akkasumas immoo mee kun maal ibsa reemu? Dhugaa Waaqan isiniin jedha siilii maaramii akkatti qabatanii kun immoo naxalaa uffatanii maal ibsa kun? Faarfannaa Ortodoksiitiin jirre moo maal jedhan kaam? Dhugaa Waaqan isiniin jedha warri TikTok irratti sirriitti keessattuu ijoolleen hojjechaa jirtanii an hojjechuuf yaaddanis dhaaba wanti kun hin bareedu. Wanti kun isinirraa hin eegalu. Hundumti keessanuu dhaaba wanta kana ishii dhugaa Waaqan isiniin jedha har'arraa kaasatti dhaaba homaayyuu hin fayyadu jechuudha. Kanaaf hundumti keessaniyyuu ijoolleen akkas gochaa jirtanii dhaabuu qabdanii isiniin jedha obboleewwan keenya. Inni lammaffaan immoo maalidha? Egaa sa'aatii kanatti amma wanti haasa'amaa jiru tokko keessa inni maalni waa'ee abboota keenyatti jechuudha. Abboonni keenya qulqulluun Sinodoosii gara uummata ajjeefamaa ture gara uummata Arsiitti gaggeessee ture jechuudha. Abboota keenya Phaaphaasota. Isaanis gaa deeggarsa taasifamuuf qabu taasisanii jiru. Bakka gahuu qabanis gahanii jiru. Namoonni tokko garuu jirtu dhugaa Waaqan isiniin jedha. Bakka oromummaa isaan oolan galateeffachuu dadhabdanii bakka summii qofa kan harcaastan baay'eetu jira jechuudha. Amma abboonni keenya amma bakka gahuu qabanii gahanii jiru. Dhugaan isiniin jedha. Arsii naannoo bakka namni du'essan gahuu baatanis naannoo sana gahanii deeggarsa taasifamuu qabu taasisanii jiru abboonni keenya.
Kanaaf yaa galatooma nu gaawaqa. Wanta godhaniif koo galateeffachuu qabna obboleewwan keenya. Nu garuu yeroo hunda waaqa isaa qofa. Bakka sana yoo jiraanne har'a meeqa keenyatu jira? Meeqa keenyatu dhugaa waaqan ziniin jedha. Yeroo tokko tokko galata jechuu qabna jechuudha. FB irratti wanti kun kan ta'amaa jiru amma yeroo ammaa kana jechuudha. Waan garaagaraa yaada garaagaraa kan abboonni deemanii deebi'anii dhufan namoonni jedhu jira. Akkas hin jedhamu dhugaa waaqan ziniin jedha. Hin jedhamu akkas. Kanaaf wanta hin taanetti wanta abboonni keenya yaalanitti galateeffachuu qabna. Waan hin taane immoo hin taane jechuu qabna malee waanuma hundayyuu summii isaanirraa qabnuuf sa'a kana mijeeffannee zooma jennee haasa'uu miti jechuudha obboleewwan keenya. Dhugaa waaqan isin jedha. Kanaaf isarraa isa akka of qusattanii isin jedha obboleewwan keenya hunduma keessaniif kuni. Inni sadaffaan immoo amma waqtii ammaa kanatti sirrittiin haasa'amaa kan jiruu fi irratti kan dubbachamaa jiru waa'ee raajicha masaraati jechuudha. Egaa kun illeen amantaa keenyan ilaallatu amantaa Prootestaantii keessatti raajichi kuni nama wayiitu ture. Namni suni dhukkubsatee osoo mana yaalaa keessatti oksijiiniidhaan jiru ni fayyita jedhanii mana yaalaa sana gara raajicha sana dhaqe. Raajichi sun maal godhe oksijiinii sana irraan fuudhe ilaala badhamaate waan waaqayyo. Oksijiinii namni ko wiilcharii irra yoo jiraate fakkeessuudhaaf ka'ee deemuu danda'a. Yookaas immoo dhukkubsadhe jedhee ija akkana namoonni godhan argitanii jirtu. Innis sobee gochuu danda'a. Garuu immoo oksijiiniidhaan namni oksijiinii ofiisaatii oksijiinii ofitti gadhamee jira. Oksijiinii sana ofirraa fuudhitii deemi jechuun kooduu jechuudha. Inni akkas godhe ka fuudhitii deemi fayyiteerta ittiin jedhu. Kazaa namichi suni oksijiinii sana dhiisee deemee fayya jedhee gale. Galgala sana immoo du'e ergame jedha. Kana jechuun abboota keenya maatiiwwan waaqayyoo hundumti keessanii wanti hubachuu qabdanii dhugaa waaqan isiniin jedha. Raajii bara kana raajii jedhamtu hin jirtu siruma raajiinti jedhamu hin jiru gonguma. Sababni maaliifi gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ergaa inni nuuf dhalate gara biyya lafaa kana dhufee inni ilmaan namaa hunda bilisa baasee raajii kan jedhamu dhaabbate. Hubadhaa maatiiwwan waaqayyoo. Sanaafiyyuu hundumti keessanii akka hubattanii fi namni kun ni du'e yoo du'e kana amma nama kanatu immoo sanatti gaafatamaa kan jedhamu namoonni baay'een jechuudha yaada garaagaraa kaasu. Yaadni koo garuu kanaadha. Inni maalidha? Namni kun ergaa akkasiin jedhee namoota baay'ee gowwoomse namoota baay'ee dogongorse namni kun jechuudha erga wanta garaagaraa ta'e dhugaa waaqan isiniin jedha. Fakkeenyaaf amma namoota itti maniiti wiilcharii yankootti jedhanii wiilcharii irra kaasanii namoota deemsisan fa'aa baay'eetu jira. Ragaa kan baanis jiru. Isinii galee wanta akkasii diraama akkasii kana osoo taasisaa jiran nama dhugaa irratti immoo yoo akkasitti namni lubbuun isaa darbu kun immoo baay'ee nama ajaa'iba dhugaa baay'ee nama gaddisiisas. Kanaaf wanti kun isaan irraa eegamu isin deeggariin isin maal jechuu kan obboleewwan koo hundumti keessa. Eebbifamaa waaqayyoon sana eebbisuu waqtiiwwan yaada waqtiiwwan irratti jiruttis yaada tokko tokko ni ilaalla. Akkasumas immoo qophii keenya hin daganne haadha manaa akka waliin wantoota garaagaraa isiniif qopheessa jirra. Kanaaf hundumti keessaniyyuu viidiyoo keenya kana akkuma argitaniin sheer gochuu hin dagatina. Sheer koppii liinkii godhaa isiniin jedha. Warroonni mana kana immoo sabiskiraayib godhaa nagaan naaf tura waaqayyoon nu waliin haa ta'u.